Dura kah beda? Oh, orang orang kati mah apa nih? Oh, ini baru melakukan survei ini saya kalau kan. kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma agartan kan argamnu mooraa yuunivarsiitii Haramayaa keessa yuunivarsiitiin Haramayaa kun mooraan isii guddoodha keessa deemuudhaan hedduu ulfaata ififuu biyya takka jechuudha bakka namoonni hedduun itti baratanii bakka utubaa barnootaatii utubaa waa hundaatii utubaa jireenya addunyaa tanaaf har'a xiqqoo yuunivarsiitii Haramayaa irraa wantoota tokko tokko isin daawwachiifna. Aku magar terobbarian keenya kaliin akka suuraa noo jiruudhaan fataana godhu jiranii hedduu akka waan nama gammachiisu waan nama bohaarsuudha isinis akka noo wajjin turtan abdii qabnaa noo wajjin turtii gaarii isin jennaa galamsoo wood daawwadha. daawwattoota keenya makiinaa nama bira dhaabbatu kun makiinaa tajaajila ummata hojjettoota warra as keessa hojjetanii jechuudha. Asiin bobba'anii tanaan galanii tanaan deemanii as keessa tajaajiltee jiru. Makiinaa hedduu jira. Amma akkuma agartan karaan dheeraan kun karaa Finfinnee fakkaata. Garuu Haramayaa yuunivarsiitii keessa. Haramayaa yuunivarsiitii keessa kanaaf wantoota adda addaa isin daawwachiifnaan wajjin turtii gaarii. Egaa daawwattoota keenya warreen ammaan kana daawwachaa jirtan akkam jirtan nagaa fayyaa nageenya keenya bakka isin jirtanitti isin haadha qabu jecha barumsi bu'uura waa hundaati. Nama barateetu waa hunda gochuu danda'a. Barumsi qulfii jireenyaati. Barachuun gaariidha. Namu amma yeroo silaa barumsaati ijoolleenis karaa mana barumsaa akka deemtuu fi namu akka baratu ama yuunivarsiitiilee biyya keessa jirtu keessa biyya Itoophiyaa Oromiyaa keessa jirtu keessa yuunivarsiitii guddaadha. Yuunivarsiitiin Haramayaa kuni waan hundaas of keessaa hammate torbaan tokko biyya keessa kan jiru yuunivarsiitii Haramayaa kana keessa torbaan tokko biyya jira. Yuunivarsiitii kana keessa deemnee fixuu dandeenye jira haga ammatti. Ammaan kana iddoon paarkii jira. Paarkii yeroo isin jennu leenca bineensonni adda addaa bootaan jirti. Horiin jira, iddoon horsiisaan jira, iddoon qonnaan jira. Jechuun mooraan kun biyya tokko jenne hin jijjiirre jechuun barbaada. Haalaan guddaadha, mooraa guddaadha. San keessaa wantoota takka isin daawwachiisan keenya xumuratti nu faana turaan wajjin hordofaa isin jenna daawwattoota keenya uffadha. والله صادق صار موت يا ولد Egaa mooraa yuunivarsiitii keessa isin daawwachiisaa jirra. Miilaan deemuun ulfaata illee haga dandeenyu irraa deemneeti isin kan daawwachiisnu ta'a. Biyya takka guutuu keessa kan miilaan deemnee fixuu dadhabnee mooraa biyya takka
haga dandeenyu irraa isin daawwachiisuu barbaadu yaada qabdan koomenti godhaa. Mee waa'ee mooraa tanarraa maal taajjabde obboleessa Rabbi? Mooraan biyya Haramaayaa Yuunivarsiitii hedduu bal'oodha, hedduu bareeduudha. Moorota yuunivarsiitii biyyattii keessa jiran keessaa kan adda isii godhu lafa qonnaa guddaadha qabdi, makiinota hedduminaan qabdi, qabeenya gahaa qabdi. Mooraan Haramaayaa Yuunivarsiitii gibbii takka qofa osoo hin jenne biyya takkaa jechuun hundeessaanii ana kan dhufee daawwadhetti hedduun isii dinqisiifadhee hedduun ajaa'ibee isinillee dhuftanii mooraa gibbii kana akkana daawwachuu keessaniif hedduu galatoomaadha. Isin jaalannaa, isin kabajnaa, haaluma kanaan bakka biraallee akka deettanii daawwattan kabajaan isin gaafannaan isin jaa hedduun galatoomaa. Ammaan tana iddoo leenci jiru isin garsiisna daawwattoota keenya. Paarkiidha fagoodha garuu deemnee isin garsiisna fagoodha. Asiin deemnee isin garsiisna mee haga feetallee fagaatu miilaan dheenee iddoo leencaa paarkiingiin jirtu bineensonni garaagaraa jiran isin daawwachiisna. Nufaana tuuraa isiniin jenna daawwattoota keenya, uummata qaqqaalii, uummata fannaan, uummata qashtii. Hedduu miidhaga mooraan, hedduu takka miidhaga. Warreen waayifii barbaadu akkatti dhaabbatee kophaatti waayifii isaa qaa godhu jira. Iskuul laayifii gaa namoonni beekanii iskuul laayifii jaansan mee ilaala barattoota keenyas iskuul laayifii maal akka fakkaatu isaan isin garsiisuu ta'a. Abbokkam fayyaadha. Maal godhu jirtas? Waayifii fayyadamu jirta barataadha. Waggaan gafa maqaan keenya liif dabraa jira. Boqonnaa jirta. Iskuul laayifiin akkam? Mee waan si qunname keessa eegaa dhufte waan si qunname daawwattoota keenyaaf ibsi. Wanti na qunname midhaan jiru. Baraan biroo dhufu sana yeroo hin jiru jalqaba gibbiin afaan illee miti. Ayyee. Wanni ammas waan addaa garuu waan hin argan qabu. Yeroo dura dhuftan ni shawwadamtan jedhanii shanirraalee waan takka daawwattoota keenyaaf ibsi. Wanni jireenya nama shawwatu jiru teeshina waa'ee qormaata minaamination kanaatu biyyi godha bakka. Jireenyi yeroo jalqabaa ni ulfaata. Amma jijjiiramee jira garuu barree jira. Nayyee galata bilfadhu. Era. Adi anak awal pasti ingin dibuat di katanya watak halal wallahi bawah. Wallahi binti. Wallahi adi. Hanya. Out. Apa?
أكم فيارة أكم جرتا فيارة أكيد خبان كمال قول جزء أكيد لتيسي وانا كيتا ما واي فا في دمات واي فا في دمارتا أكمل برمسي برمسي بريدا برتا وقامي قاتي hojjeta as keessaa maal hojjeta asiin hojjedha stuudentii hayyee saniifuu Akkami? akkamitti as nu daawwachuu dhuftan fakkaataa akkasuma waayifaa irratti sabiskiraayib goonee isin jajjabeessaa turre hayyee nagaa qabdanisa nagaa qabne mee waa'ee mana barumsaa kanarraa waan mudan akka mudannoodha ka agarti kasii qonname maal jira mudannoon qabu ግን hojii maafiin as dhufe asattiin baradha mana barnoota moodelii askuuliin baradha asumaan hojiifis asiin dalaga hayyee galatoomii faadhu dheeraa Hojjettoota daawwattoota keenya akkuma beektan jaalala uummataatti marfamnee jirra. Eegan ganama mooraa gibbii sana seene suuraa wajjin koo jira. maastara barachuu samarii mee akkamis laayifiin asii haalli jiru gaarii garuu haalli jiru gaariidha. Atiraan koo jiru jirta qonnaa fi amma teessumni baay'ee jira. maaliif Dubbisa jira. Researchii jeetuma kompiitaruma eega. ati barataadha Eegaa. maal baratati Herrega janiiti. X plus Y is equal to dingaay kajan sangarte. sanitti akkamis laayifiin asii Laayifiin bareeda. Laayifiin bareeda. hojjettoota asin Hojjettoota. Hojjettoota hanqina qaban tasutti deebi'ee barnoota hanqina maal qaban Hanqina maalii ba? Ni fayyeeffatan jechuudha. fooyyeffachuudhaaf gaafa duraa waan bakka yaadame hin ga'iniif irra deebi'anii barachuudhaaf iddoo kanatti deebinee jechuudha. Damoosni illee ni xiqqaatee seenoonni ol guddisuu. Ami mudannoo mana barumsaa kam maal si qunname sitti Wanni nu qunname. Dhiyoo takka. Doormii keessa beekte wanni waa uumuu jennaan poolisiin dhufe. Ati dipaartimentiin ta'e maali jennaan maatii si jeen. Ati hoo jennaan hisaab jeen kaan. Inni kaan ati hoo jennaan herreega jeen amma afaan Oromootiin. Gisee joon. Hisaab yoo naachuu basi gaata salafuu jeen. Herreeyni immoo asiin hiriiraa jee. Maatisiin asiin hiriiraa jee. Dipaartimentiin takka irratti hiriirree namuutu addaan nu facaasee nu tume. mudannoo bare duwwaatee waan si mudate jira waan si mudate Abbaa subhaana walumaan jirra. galatoomi barataadha maal barachuu jirta Common course fudhachaa jira. mee waggaa meeqa Waggaa tokkoffammaa seenaa jirra. okay ijoolleen fireeshidha yeroo dura dhufan mudannoo dilaasan mudata yaa'anii mudannoo san keessaa maal si mudate Wantoota na mudatan keessa tokko yeroo kaafee jalqab seene kaafee dhufee isaanii akkas fuudhee nyaata birri kaffaluudhaaf jedheetan baay'ee na qoblan ijoollota hiriyaa. Kaafee jalqabu. Sabbootu. Ergasii kookii konaa hennanii qabaa hedduu waan hedduudha kan na mudatan as keessatti jechuudha. Hayyee galatamii faadhu. Hayyee. Jira. Leenca seera. Eessa gata? Hagam fagaata? Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya bakka jirtan teessanii kan hordofaa jirtan har'aan tana galamsoortiin galamsoodiin yuunivarsiitii Haramaa keessa mudannoo barattoota akkasumas mooraa Haramayaa isin daawwachiisaa jira. Warri mana keessatti isin daawwachaa jirtan laayik, sheer, koomenti gochuun nu faana tura isin jenna. Wantoota mooraalee yuunivarsiitii keessa jiran mudannoolee barattoota mudatan akkasumas gibbiin tun akkam akka taatee guutumaa guutuu kan isin daawwachiisu ta'a daawwattoota keenya kabajamu. Namni mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii seenee bahanii beekas kun laayifiidha. Waa hedduu nama mudataa barattoota waa hedduu wanni isaa karaan manni kun bakka irraa deebi'u wallaalii jira. Doormi isaa dhaqu kan wallaalii jira. Bakka kaafeettis
ka nyaata tara dhibbata gara deebi'ee nyaatu faatu jira. Akkuma amma mucaan isin ibsee gaa kan nyaatee qarshii kafaluuf ka'ee jira. Mudannoo hedduu jira mudannoo kan hunda kan isin daawwachiisuun ta'a dhufaan jira. Egaa akkuma agartan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan argamnu barattoota Mooraan Haramaayaa Yuunivarsiitii hedduu miidhagdii hedduu bareeddii wanni as keessa hin jiru. Hedduu miidhagdii hedduu nutti tolti. Guyyaa torbaan tokkoof ho'iif deemna Haramaayaa Yuunivarsiitii keessa. Deemnee waliin gahuu dadhabnee kunis istaadeema xiqqaa isaatii istaadeema guddaa dheengadda isin daawwachiisnee ture. Istaadeemii isa lammaffaadha.